Yookiin firaan jedhan suni ani caaltu jireenya kiyya keessaa baasee caaltu na sobdee natti fayyadamtii ani mallaqa kiyyallee ani wanni isii godhu hundumaa hin barbaadu. Namni yeroo rakkatee nama barbaada. Isheen durumaa nan jaalattu durumaa isa jaallatti isii jedhee biyya sanarraa dhufe hadhammootuyyuu isheen nagantee an qabeenya kiyya duniyaa isitti baasillee hin barbaadu. Isin kan jaalattu Muktaari isin na gorsitanii hordoftoonni chaanaalii kiyya ifama jedhe fira dhugaan hin qal'atti malee hin jirtu. Warri hordoftoota wani namaan jedhu wani namatti haasa'u hundumtuu dhugaadha. Dhibbaan dhibbatti odeedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii wali deebinee jira. Maali walitti deebitanii warri jettanii mootuyyuu fira yookiin firoo jedhamu sanii ani caaltu jireenya kee keessa laat godhee baasee qol godhin jira miti. Caaltu duraan baay'ee jaalladha. Caaltu waan baay'ee na goote. Caaltu waan baay'ee narratti hojjette. Waa hedduu isii ta'e waa hedduu isii kana ta'e kana hundumaa dhiisee jira jechuudha. Namni gaafa rakkatu namatti oole gaafa waan biraa gaafa wanni yaadni isaa goote nama gatu innu ganamaadha jechuudha. Akka dhugaa dubbannutti yeroo rakkattu san gaafa namatti dhiyaattu gaafa rakkoo ta'e baatu yeroo gizee tokko mee ilaala. Gizee tokko gaafa laaltan dhugaa rabbiin isiniin jedha. Wanne tokko gaafa namaan jedhu warri koomentii dhugaa dhibbatti waa hedduu jechaan hin turre firaa jechuudha. Caaltuun si sobaa jirti. Caaltuun niitiin teentaantu niitiin nikaa qabdu jechaan hin turre. Hundinuu jechaa turre isin qofaa miti. Garuu gurbaan kun immoo miidhama isaa namni beeku hin jiru. Baay'ee miidhamee jira. Firaan baay'ee miidhamee jira. Yoo dhugaa dubbanni ni jaallata. Dubartiin kiyyuudha. Ni ufuma keessanii ulala. Ni kana nama qabaatee akkamitti dhiira tokkoon si jaaladheetti biyya namaatirraa zoorsitee galchita. Dalagoo isaa dhaabsistee, jireenya isaa dhaabsiftee, hojii isaa rakkoo teessan qofa maaliif laaltan isin dubartoonni yeroo tokko gaafa laaltan rakkoo yeroo ammasitti waggaa lamaan dura yoo na yaadadha. Ijoollee wayii keessan dhufte waa naan jettee turte na yaadadha. Namni gaafa rakkatu maal jedhan waa jedhanii turan jechuudha. Kanaafuyyuu obboloota ko yeroo rakkatan qofa namatti fayyadamuuf hin deemina. Amma firaan yaanni inni jedhu suni akka nama isheen waa irraa nyaatee turteeti taasaa mitiire yaanni isaa akkasii mitiire isanis dhageeffatanii jirtan viidiyoo. Garuu yeroo kana namatti fayyadamtanii hedduu ulfaataadha. Wallaahi hedduu ulfaataadha. Maaliif yoo jettani silaa udoo ta'uu baate utoo jaalala keessa seenuusisuu baate udoo jaalalaan qabsiisuu baate utoo ati hiriyaa kee ana kamata hojjetu namni hin jiraa miti. Dhiirri hiriyaa jechuun akka dhiiraa hiriyaa gaariin hin jiru. Dhiirri tokko war gaarii ture dhugaan isiniin jedha. Isa jaalalaatirra isa hiriyaatu caala. Isa onnee isaa cabsuutirra isa hamilee isaa cabsuutirra isa jireenya isaa keessaa footoo isuutirra firaan amma nu hunduu arrabsaa turre ni beeytanii miti. Garuu baay'ee miidhamee jira. Garuu gurbichi dogongorri inni qabu tokko illee maa inni niitii nikaa qabdu duuka tarkaanfachuun dogongora. Nikaa qabdee mitiire. So kanaafuyyuu silaa utoo yaade utoo hiriyaan mari'ate utoo maatiin isaa sun gizee lakki jedhuun lakki isaan jedhesan eeshi waan kun naan ta'u intalli kun nikaa qabdi ni sobdi dhuggumaan dhibbatti ni jaalatti Muktaariin. Utoo akkas ila firaa ati hiriyaa kiyya si jaaladha si kabaja garuu jaalala siif hin qabu onnee siif hin qabu gaafa jettan bar dhiirri daran si jaalatti maaliif hoo jette isa jaalalaan wajji tarkaanfattu caala isa dhugaa himtee wajji tarkaanfattutu caala mitiire. Kanaafuu amma gurbaan sun hedduu takka miidhamee baay'ee garaan nyaatee akka hojiitti hundumaafuu caaltu waan isin balleessan tokko qabdu jaalala isaa kennu odoo osoo jaarsa qabdu. Lammaffaa immoo amma waan isheen nu gammachiifte isa sanitti deebi'uudha. Isatti deebi'uun waan guddaadha isiniin jechuu barbaada isin haa galu. Kanaaf firaa immoo rabbiin ka caaltu fiduu fi danda'a. Isheen isatti dhiirsisiitii deebi'uun sun waan guddaadha. Waan guddaa hojjettee tapha ajaa'ibaa taphatte. Tapha seeruma nama miidiyaati. Garuu immoo addaan jira. Akkaataa qaba, tartiiba qaba, seera qaba. Haa ta'u jennaka haa ta'u kaa erga jettee jedhee hajjame. Haa ta'u maafi malee
waan biraaf miti. Irra guddinni kenna nuti caaltuun ilmoo isiitiin bakka biraan seeniin jennee baay'ee qaaqaa turre. Hundumti kenna yoo yaadattan hundumti kenna caaltuu dhirsa kee gattee bakka biraan deemanii daa'ima akka namni jechaa turre. Walumaan jechaa turre. Walumaa galatti shamarran kenna tapha akkanaan taphatinaa qoosaa akkanaan qoossinaa utoo abbaa manaa qabdan dhiira biraa qalbiin cabsinaa. Shamarran badduudha bar shamarran dhiira qalbii hin firaan baay'ee tokko bakka ani baay'ee miidhamee jira maatiin kiyya na jibbee jira hiriyoonni kiyya na jibbee jirani hundumaa ilaa Muttaar illee dhiifama gaafate eenyu balleessaa qabare Muttaar balleessaan qabu bar Muttaar balleessaan qabu kaballeessaa qabu kana malee bakka jechuun kaballeessaa qabu abbaa isa jaalate sani si jaalladha biyya san irraa gali nama jedheen ati mee taphumaa kana taphumaan ta'a gizee taphatu kana biyya ambaati irra dhiira tokko dhiira jaalalan qame tokko hojii isaa dhaabsistee galchisiisu si gammachiisa hangama kiyyatti nan gammachiisu dhugaa itti himuutu da gammachiisa waan akkana rakkadhee naa ta'i birri hamma kanaa barbaada yoo hiriyummaa na abdatti yoo hiriyummaa rabbooma wal qabanne na qarqaari jechuun wallaahi waan guddaadha. Inni amma waa takka yusirran barbaadu waan isii ta'e jechuun himee jira barachi keessatti inni amma firan viidiyoo isaa sayyoo laaltan firan ana akkana ta'ee calleessaa baatumaan ani waan isii ta'e san hin barbaadu jedhee jira firaan kun hedduu nama gammachiisa waan isii waan jechuun ta'ee fi miti yeroo sanitti inni nama gaariidha waan isiin barbaaddu san ta'uufin nama gaariidha waan bareeda hojii bareeda rakkannan nama bira dhaabbattaa mitiire ati qabaannan immoo waan san nama taataa mitiire hedduu kan nama gammachiisu kana isini galee kanaafuyyuu isallee rabbiin intala amala qabeetti intala ussa qabdu intala imaana qabdu mucaan sun muslima na fakkaate garuu yaada hin jiraa miti loqonni garagaraa tokko asin akkana naannoo gara maaliiti haasofni isaanii tokko adda jechuudha kanaaf waan akkanaati isinin jechuu barbaade obboleeyyan kiyya warri chaanaalii kiyya faaraa taatanis warri duraanillee laayikii godhaame please share godhaame please homaayyoo miti laayikii share godhaati akkuma jennee akkuma diin haasofni firaanillee karaa nagaa caaltuunillee abbaa manaa ishee wajji jiraachaa jirti jennaare hin jennu maaliif hin beeknu waan ta'eef akkasii obboleeyyan kiyya hordoftoota chaanaalii kiyya warri taatanii kanan isinin jechuu barbaada kanan yaada rabbiin immoo wantoota akkanaatirra bilisa ta'a rabbi waan akkanaatirra isin haa fageessu otoo dhirsa qabdan dhirsa biraan jaalanjanina otoo jaalallee qabdan jaalallee keessa dhiiftanii jaalallee biraan jaalatina yoo rakkatan fillafiitii baqqaana kana naa godha nama isin waan akkana naa ta'u hordoftoota chaanaalii kiyya kana rakkadhe na gargaara isin yoo jedhe namni barbaadu si gargaara namni barbaadu si gargaara rabbiin na rakkisini lammaffaa immoo hiriyaa dhiiraa tokko qalbii jabsitee si jaaladha jetteeni yoo jette immoo akkasuma booddee kee qalbii si caba nagaan naa tura.